Hayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota caffee miidiyaa biyya keessaaf biyyaan alatti argamtan akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha egaa waamichi keenya guyyaa har'aa kan isiniif darbu kooreewwan damee sabbata akkasumas immoo kooree hoolota aadaa bargaa akkasumas kooree sulultaa marii tokko tokkoof karaa hojiitti galuudhaaf kooreen sabbataa hojii calqabame karaa hojiitti akka galtanii fi akka hojii calqabdanii turtan itti fuftaniif akkasumas hojii gabaa sanbataatis kutaa magaalalee martuu irratti aanaa waan gadi dhadhaabuun dirqama waan ta'eef haalli mijataa waan ammatti jiruuf waan haaraa irrattis immoo waan haasa'uu waan tokko waliin haasa'uu waan qabnuuf akka nuuf dhuftaniif waamichi kunis guyyaa gaafa facaasaa jechuun qibxata jechaadha. Guyyaa gaafa qibxataa ganama keessaa sa'aatii 2 walakkaa irraa kaastanii akka nuuf dhuftan kabajaan isin yaamna. Kooreen damee hoolota, damee sulultaatii fi dameen sabbataa akkasumas dameen duukam aadaa bargaa dabalatee jechaadha. Akka nuuf dhuftan kabajaanan isin yaammadha. Kooree hoolota kooreewwan reformii tanaan dura filamtanii kan turtan sisaayin kan hoogganamtan jechaadha. Kan hoolotaay warri sabbataatis akkasumatti kooree tokkuma qabna. Isin akka dhuftan waamicha keenya isa kabaja isin yaamna. Egaa kanaan wal qabatee waldaan labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa waldaan tokko kooree tokkochuma qaba. Damee isaa hundeeffata. Dameewwan isaa immoo kallattii kennee fi kallattii haala hojimanii fi ijaarama isaa dambii ittiin bulmaataa ittiin deemuu qabu tarsiimoo qaba. Kanaatiif bifa kanaan kan deemu dameen bulee horaadhaa hojiitti galaa jennee kanuma tanaan dura qoqqophooftanii haala duree keessan akka xumurtan abdii qabna, dhageettii gurraa qabna. Isinis karaa hojiitti akka galamuuf propozaala tanaan dura jennee akka raawwattanii too nuuf fiddanii dhuftan walitti qabaan dameessanii kan ta'e galataan fiddee akka dhuftu kabajaan waamicha isiniif dhiyeessa. Propozaalii fiddanii dhuftanii bajanni keessan bajata baafattanii kallattiidhaan akka atatamaan hojiitti galtan waamicha kun isiniif dhiyeessa. Gabaa buna biyya keessatti galuu qabna jecha akkuma turre export import irrattis immoo gabaa alergii irratti laayisensi keenya fixannee waan itti deemaa jirruuf waan hundaa dhaataan hojiitti akka galuuf kabajaan waliin dubbanna. San kan darbe haalli adeemsi waldichaa maal fakkaata kan jedhu irratti waa hunda ol fuunee haasa'uu hin dandeenyu. Imma mana jireenyattinis ta'e waan hundaanuu waan abdii nama kutachiisu ta'e waan abdii namatti horuutu jira. Waan gaggaarii jira. Gareewwan kun dhuftanii akka jirutti walii galli isaanii akka waliin mari'annuuf kabajaan isin gaafanna. Reformiin dirqama gaggeessuudhaaf reformiidhaan dura garuu ciminaaf jabeenya keenya adda baasnee ilaaluu qabna jenneetu waan ta'eef guyyaa gaafa saniitti akka dhuftan kabaja guddaadhaan isin yaama. Warreen kun oomishni midhaanii karaa ittiin hojiitti galuu qabdan martuu santiyyuu akka dhuftanii hojiitti galtan oomisha barbaachisaa ta'e irratti akka nuuf fidduu dandeessan nus asii waan barbaachisaa ta'e akka fudhattan waamicha keenya fi akkasumas ergaa keenya isinii dabarsina. Yeroo ammaa kana waldaan tanaan duraa caala haala gaariidhaan ammayyeessinee bifa gaariidhaan deemaa jirra waan ta'eef walga'iin yaa'ii mana mariitis waan ooditiitis tokkummaadhaan waamicha tokkummaa yaa'ii tokkummaatiin ni qabna. Isarrattis yeroo dhiyootti gabaasa ooditiidha. Waan waggaa tokko bara darbee 2015 ooditiin yeroo dhiyootti ni dhiyaata. Yaa'ii kanaafis isin yaamna. Yeroo ammaa kanatti koomishiniin hojii gamtaa karaa ooditiitti galaa kan jiru ta'uu isaatii fi dabareen orofaan waan nu qaqqabeef hanqinni humna namaa ooditaroota waan jiruuf ooditii amma godhanitti duubaan nu jalaa hirkifachaa ture. Yeroo ammaa kanatti garuu dabareen waan nu qaqqabee jiruuf ooditiin riippoortiin isiniif dhiyaata. Ooditii godhanii erga bu'aan ooditii sanii erga argame boodatti yaa'iin yaamamee hangabaafamu ta'a jechaadha. Bu'aa soo arganne kisaara soo arganne walumaan kasaarra walumaan bu'aa buufanna haala saniitiin itti deemna. Gama biraatiin holola adda adda holola tokko kan gaggeessaa jiran bilbila gamaa gamasii walitti bilbiluu kana ammas taanan dugda duuban wanni hojjettan baandaa hojii baandaadhaa hojjechuu akka dhaabdan asuma asittan isin akeekkachiisa. Hojii baandaa warra hojjetaa jiran warreen irra qaqqabne ariitiidhaan fuulduratti kan saaxilu ta'uu keenya fi
seeranirra kan gaafannu ta'uu keenya akka kanaan dura wal bira darbuun akka hin jirre ta'uusaa akka beektanin isin hubachiisuu barbaada. Jaarmiyaa of danda'ee jiru, jaarmiyaa luka lamaan dhaabbatee jiru, jaarmiyaa balballi isaa sa'a 24 banaa ta'ee jiru, qaaman biiroodhaan akkasumas miidiyaadhaan banaa ta'ee otoo jiru dugda duuban balbala karibaatirraa kara lixaatitti lixarraa kaabarraa kara ba'aatti wanni walitti bilbilamee shira walirratti hojjechaa jirtan kun hojii baandaati. Hojii baandaadha immoo hubannee waan jirruuf of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Gab jechuu isin barbaachisa. Hojii diinaa walirratti hojjechuu hin qabnu, wal cabsuu hin qabnu. Diinni nu cabsuudhaaf fiiguu fi kan nuyi dursinee diina ofirraa cabsinu nu ga'a. Isinis immoo diina wajjin ida'amtanii deemnan diina keenya malee isin saba miti. Kanaaf miseensi obboleessi bineensi jennu sun bineensonni keenya adabadhaa taa'aa isinirra ga'amee jira. Shirri ammas hojjechuudhaaf deemaa jirtan isinirratti waan qaqqabamee jiruuf baatuuf bana jedhe bofti akka of beektanii adabattanii akka gadi teechan asumaasitti akeekkachiisa keenya isa dhumaatan isinii kennu barbaada. Yookaan maqaa keessan dhoofnee suura keessa walitti qindeessinee kan gadhiisnu ta'uu danda'a. Of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Wal salphisuu mannaa wal kabachiisuu wayyaa. Galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa humni keenyayyuu aan dogongorarraa deebi'u aan wal qabannee deemuu itti jirru garuu haa deemnu hojiin haa hojjetamu. Galatoomaa uraa bulaa Liibanaa.